warra aadan jirtan Nuraddiin birraa oroo Nuraddiin dadar sanifu birraa fi Nuraddiin adara bahar quba qabaadha bahariif dirmadhaan isin jaa arra na biraa fagoo jira bahar magaalaa sanaa keessan jiru sila magaalaa sanaa jiraate nin barbaada gabbee abbaa ilmaan kiyyaatti fagoo san jira bakkee natti hundiyaatu makiinaan guyyaa takka guutuu deemanii guyyaa takkaaf cinaa deemanii agan aadan dhaqan saniif obboleeyyan kiyya birraa oroo fi Nuraddiin akkasumatti amaanaan isinin jaa abbaa ilmaan kiyyaati gurbaa bineensa kana harkaa baasaati biyya qajeelcha bahar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan ilmaan Oromoo kan addunyaa ramara jirtan. Hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa qabdanii kan Islaamaa kan Kiristaanaa hundummaan keessanuu ilmaan Oromoodhaa isin salaamtaan kiyya bakkuma jirtanitti isin haadha qabu isiniin jechaa. Egaa akkuma kaleessa irraa dubbannetti waa'ee baharii fi Hassan jechuudha obboleessa kiyya egaa bahar Hassan fuudhee dhabamsiise. Kaleessan booda egaa akka nama si agarsiise jechuudhaatti yaa dubbe jechuudha. Bakka isa geessee fakkaataa isa godhu jiru cufa gallakkisee agartanii jirtanii. Egaa anilleen jalaa nafne jalaan jira. Ilmi namaa tokko jechuudha. Ani baharis an akkumaan duraan isin dabarsee jirutti isin ibsetti obboleessa kiyyaasi. Garuutu Hassan waan ammaan tana agartee baay'ee dalagee gocha baay'ee dalagee kana waa kanatti naftuu fi akkuma nama dura jeetti. Egaa bakka namni jechuudha bahara walakkaa bakkuma isin agartan san jechuudha gaarri sun waa gaara jinni fakkaatu gulaalanu waa bakka ilma namaa geessanii miti. Gurbaan kun egaa naasuu namaa dhabuu isaa namni intala laatii jee waa akkas lubbuu namaatti hin taphatu. Ammoo waan kana silaa namni gurbaan sun ka gartee hadooddii namaafillee qabaatu taate akkuma yoon natti himatee anilleen kan lafa dhiisu ta'eewu akkuma seera Oromootii fi akkuma aadaa Oromootii fi akkuma gaa waliin jireenya ilma namaa gaa Oromoon aadaa qabaa safuu qabaa. Safuu Oromoo bira dabree aadaa bira dabree namni tokko hoggaa namatti dubbii himate dubbii san hanga namni san bakkaan ga'uu fi taa'ee eeggataa jechuudha. Maaliif kun aadaa keenya? Osoo an dubbii isaatu lafatti hin dhiisin gaafachaa fi jiru guyyaa duraallee jechuudha. Guyyaa duraallee osoo nani jechuudha itti haasawaa jiru manuma kiyyatti gurba fiigee akkaataa itti dubbannullee nu dhorke jechuudha. Amma immoo deebi'ee aadaa teenya bira dabree safuu keenya cabsee jechuudha. Gurbaan kun namni waa dubbii hogguu namaan geeti hanga bakka itti geessuutiin eeggateeti san boodallee hoggu takka lama sadi jee dubbii tana jechuudha. Nam tokkoo lafa dhiise aboo gurbaan kun lafa na dhiise jee gara nama biraatti illee himachuu danda'a jechuudha. Osoo nanuu dubbii isaa lafatti hin dhiisinassan dubbii fuudhee gurbaa jechuu bakkee nu jirraa fuudhee heemma gaara san. Fatuma agartee humaati miti kun dhiigni kun humaati miti dhiiga haga xiqqaa kana moo ana kana dirtee humaati miti kun ana kana haga xiqqaa kana harkaan akkana dirtee mi laala daawwattoota keenya harkaan asiinis ichiin bahara ichiinis bahara as duubaanis bahara gaara kana duubaanis deemeetii isa agarsiisa baharaan geessee baharaan naqeeti nyaadhame waan dalagaa san diin tummaatu shingid dolara kuma sadii lubbuudhaaf deeman amma mee afaanii walii galaa toora dolara kuma sadii lubbuudhaaf deeman kamaali natti mii qolli hajaartiin jalaa baaftee Gaarri sun gaa jaziiraa jedhanii warri afaan arabaatiin dubbatuun gaa jaziiraa bakka jedhamtu jechuudha. Gaara keessa walakkaa geessee gaara geessee bakka ilmi namaa jechuudha. Bakki sun waa bineensi bishaan keessaatu bakka san waa jiraachuu danda'u fakkaatu jechuudha. Gaara san keessatti rakkoo san gurbaarraan gahaa jira jechuudha. Hassan ammoo an waan kana cufa qophii isaa xumuree dubbii tana jala deemee bakka inni geessee fi akkaataa inni itti baasu si gartee bakkaan gurbaa kana dhaqee baasisu jala geetiin jira jechuudha. Jala geetiin jira. Egaa asirratti hordoftoonni jechuudha warreen akkuma kiyyatti baarisiniif obboleessaa
kana caalaallee baar isiniif obboleessa ta'uu narratti isin jabootis ni jirtan ta'a. Anis baar anuma jabaadha obboleessa kiyyaasi jeetii yaada garuu akkasuma isinis baar isinitti jaboodha jechuudha. Warreen sun egaa dubbiitu namaan ja'a dubbiin takka takka ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jetti Oromoon. Saniifuu dubbiin takka takka jechuudha. Namatti hin fakkaata. Warreen Hassan namoota tokko tokko bira akka waan gartee anaaf asinuu wal quba qabnu kan isiniif fakkaatu ni jira. Isiniif dhugaa ta'uu mala. Ammoo anaaf dhugaa miti. Maaliif ilmi namaa jechuudha hubannoo wal dhabaa ammoo dubbiituun naan jee. Atu harka keessaa qabda dubbiituun naan jee malee anammoo harka keessaan qabu. Anummaan ammaa harka keessaa qabe isiniif fakkaate kun Hassanuma baara akkana godhu jiru kana anuma baay'isiisuu ta'a bakka inni geessarraa gocha inni daldalage hunda jechuudha. Wanni isin himuu barbaade dubbiituun naan jee maaliif guyyaa duraatis mana kiyyatti dhufee bahara adda dhiyaate hanganaa fi baarallee waliin haasofnee dheebuu bara meeqaa osoo waliin bahin nu jeeqa gurbaan sun. Arrammoo jechuudha. An dubbiin naan jettus dubbii yoo naan jettellee haa jettu ammoo an gaara inni keessa geessisan Hassanuma kana afaan isaatiin himsiisee bakka akkasii jira deemii dhaqii fuudhi akkanaan jiru godhuudhaaf an qophii cufa jala gahee waan hunda xumureetiin jiran ilaa bakka inni jechuudha waan kana bakka inni geessee fi waan hunda xumureetiin jiran niin baasaas maaliif dhaamsi lamadaa keenya ni qabu. Eenyu balloo sha'u ati akkuma bahar mana isaa dheeyte maatii isaa jajjabeessu jirtutti ammallee hangaan bahar baasee maatii isaa biraan gahutti wanni si dhaammadhu maatii isaa bira naa jiraadhu ani si waan feetan naan jaa an bahar deemee niin baasa ammoo ati wanni guddaan naaf gootu maatii isaa naaf jajjabeessi bakka inni jiru anaatu bahar baasa lubbuun isaa humaan taatu inshaa Allah yoo rabbi jee ati takkitti isan qofa naa jabaadhu akka gartee niitiin isaatii fi ijoolleen isaa waan kana rifatanii miidhaan irra hin geenye ati maatii isaa bira naa jiraadhu akkasuma eenyu najjaashee asinilleen sanaa warreen jirtan jechuudha. Warreen baharitti dhiyaattan jechuudha. Ganda isaatti dhiyaattan bira dhaqaa anaaf jajjabeessaa bakka jirtanitti naa jajjabeessaa bira dhaqaadhaa naaf quba qabaadhaa. Fatiyaa dhugaadha anaa fi birraalleen as keessa jirra. Gurbaan kun naa fi birraallee duraan birraa ifi fuudheeti carraatumaa ture jechuudha. Yeroo san birraa ifi jala qabeeti gurbaan kun jechuudha birraa gara isaa godhee carraatumaa ture. Eegas lamadallee naa fi birraa addaan baasee birraa qofatti baafatee tume jechuudha. Saniifuu sababa isaatiin an birraalleen obboleessa kiyyaa birraallee ifi yaamee akkuma teette qophii hunda xumure naa fi birraan dhayne akka baasu waan hunda raawwadheetiin jira. Fatiyaa humaan yaadin obboleettiiti jawwaa takka yaadin bahar humaan ta'u atummaan narraa hirrifatin hin miidhamin an qophii cufa raawwadheetiin jira. Fatiyaa bahar niin baasa waan hundaa'u xumureetiin jira. Bahar baasuudhaaf waan hundaa'u xumureetiin jiran waan nurraa eeggamuu fi akkaataa itti bahar achi keessaa baasu gaara san keessaa baasee fidu achirraa illee akka gartee jechuudha miidhaan irra geemu warra hin geenye jala deemee irra deemee niin qoradha. Anaatu maraan manaa kamaatis geessee waa takka hin yaadinii. Fatiyaa naa jajjabaadhuun sinjaa dhugaa keeti nuutu as jira anaa fi birraa bakka kana jira. Birraa durallee naaf bakka tana jira. Birraa caalaallee naaf beeka gurbaa kana akkaataa isaa jechuudha. Kanaaf Fatiyaa ati jajjabaadhu bahar humaan ta'uu niin baasa akkasitti jechuudha. Naa jiraadhaa inshaa Allah rabbiitu na gargaara niin baasa humaa hin ta'u waa cufaa qubaan qabaa qoradhee irra geetiin jira. Bakka inni geesses bahara jaziiraa inni keessa geesses
jala geetiin jiran gama hundaanuu taa'utti hin jiru akkasitti naa quba qabaadhaa du'aa inaaf godhaa jiraadhaa obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundi keessanuu.